Akkam jirtu nagaa keessanii nuti jirra galata waaqa. Biloogiin kun kan guyyaa kaleessaa far'aa walitti qabata. Kaleessaa si eegaa si yaadaa oollee waan nurraa haftee hojii taanii haalli naannoo janne viidiyoo hojjechuudhaa fi har'ammoo kan kaleessaa fi har'aa walitti qabe ganama kana haala kanaan isinii qabadhee dhufeetiin jira. Akka irraan gorrii hin dabarfannee nuti goraa qorsi isin affeerree jirra hundamma keessanuu akkuma argitanii daabboo chokoliittiidhaan jira akkasuma burtukaanii akkasuma immoo shaayii fi paastaa daabboo noormaaliitiin jira. Warri jaallattan goraa nooraa isiniin jenna. Amma kallattii himaan gara viidiyochaatti darbuudhaa fi kana kan guyyaa kaleessaa hojjedhe kanarraa wajjin walitti dhiitiin isin biraan qaqqabsiisuuf isin immoo laayikii sheerii gochuu aga xumurattis waliin turtanii waa isinitti tolee kun akkasii sun akkasii jettanii yaada keessa yoo nuu kennitan baay'ee isin jaallannaa baay'ee isin kabajnaa akkasumas immoo sabskraayibii gochuutiin maatii warri ta'aa jirtanis galatooma warri too maatiin ta'e yookiin sabskraayibiin godhin darbitanis immoo sabskraayibii godhaa rakkoon qabu warri too laayikiin godhin koomentii kennitanis immoo dura laayikiitu dursa waan ta'eefu tartiiba isaa eegaati deemaa isiniin jenna faamilii keenya leesgoo amma gara daabboo hojjechuutti jechuudha. Daabboo kana kaleessadha kanan tolche daabboo chokoliitii yookaan immoo zabraa bireedisa jedhamu saduratti viidiyoon guyyaa kaleessa malee engadda hojjedhe irratti baay'een keessan sagalee hin qabu ana bira dhamoo sinuma bira warri jettanii viidiyochi sagalee qaba ture warri viidiyoon jalqabuma sin bira qaqqabee dhaggeeffataniitu garuu daqiiqaa muraasa booda yuutuubii maturraa rimuuvii godhe waan ta'eef rakkoo koomitii dhiifama naa godhaa jechaati. Amma kallattii himaan gara daabboo kana tolchuutti darbina. Yaa'u kaleessadha kanan daabboo kana hojjedhe garuu yeroo meeqa kanarraa deeme galgala macarrashaa irratti gammeetu hojjete keessaa baase jechuudha. Ibsaanillee baddee anillee kaleessa baay'ee tokko biiziin ta'e hundaafuu akkamittiin akkan hojjedhe beekus dandeessu warri hin beekne immoo mokkoraa xariiqa kanarraa chokoliittiidha kun yookaan immoo nooteellaa jechuudha. Nooteellaan asis jira ni beektu. Intinaa kanammoo kan ittiin hojjetan kanaa kun har'a tokko hidheetti hojjechuudhaaf fatira kan keekiiti birrii 500 hin bitedheen gadduma kana isiniin jedhe isinitti agarsiiseera waan hin hojjedhu hundumaa waree wagaan isin biraan ga'uttan ariifadhamii ta'e ni beektu isinis. Amma jala isaa kana jalaan qabannee zayitii xiqqoo isheetti godhee irra keessa immoo dhugeetii xiqqootti godha akkana jalaa hin qabannee fi ammaaf mana jira garuu daqiiqaa muraasa booda nan deema garuu kanatti jechuudha. Yeroo meeqan irraa deeme ibsaanis hin jirtu jidduu kana ibsaa bishaanii baay'ee tokko nurraa bashaatee jira. Annaa jidduutti ibsaan baadee yeroo hojjedhullee galgala jechuudha. Yeroo meeqa bakka walumaa gala isaatti daabboon kun carraan qabu kaleessa garuu akkanan irraa meeqa deemin taanii baay'ee bareedaa ta'e dhumni isaa mee akkamittiin akkan godhee ilaalla walumaanii jechuudha. Kana caalaa kanaan olitti warra hojjetanis jirtu warri immoo hin beeknes jiraachuu dandeessu. Kanaafuu waa meeqatu jira waan ta'eef warri beektan beektu warri hin beekne immoo ilaalaa sirriitti bukoosaa akkamitti bukeessite yoo jettan ta'e yeroo itti aanus bukeessee isinitti agarsiisuu danda'amaaf garuu sukkaara shaboo akkasuma saboota gurraacha waan daabbootti dabalamuu qabu yoo isin barbaachise itti dabalachuu dandeessu akkaatama fedhii abbaati. Yaa waan baay'een hojjedhu xiqqeessin hojjedha akkasuma namnis immoo hin jiru waan ta'eef har'a ambaashaa tolchuurraa maaliif istaayilii jijjiiree chokoliitti bireedii yookaan immoo zebraa bireed jedhama kuni maaliif isa kanan tolchuu jedheetumaan itti ka'ee jechuudha. Amma isa adii sana diddiirsaan jira walirraati irratti immoo chokoliitti sana itti dabala. Sagalee duraanii keessa galchee ture hojjedheen ture garuu daa'ima xiqqoo tokko kan ollaa na bira jirti. Isheen baay'ee tokko na rabbashine jala teessee jechuudha beekan kaameraarraa qabe haati ishee ala jirti waan ta'eef itti toluu dhiisuu danda'a. Daa'imittiin garuu baay'ee tokko bakka as dhufuu jaallatti. Kanaafiin kaameraarraa jallisee sagalee sanarratti waraaballee irraatii rimuuf godhee jechuudha jidduutti na xodeessiiti. Achiin booddee bukoosa adii jalqabarra akkasittiin erga diddiirfannee booda irra keessatti chokoliitii ala kanaan dabalannaa jechuudha. Chokoliitii yookaan nooteellaa kanaa olitti dabaluu dandeessu sirriitti akka diimatutti ani immoo baay'eetti dabaluu hin barbaanne sababni isaa wanti swiitii ta'ee namatti hin tolu. Akkasumallee bukoonsaa sukkaara waan qabuuf nooteellaanis immoo baay'ee sukkaara waan ta'eef itti baay'isuu hin barbaanne
akkanaaf ta'etti jechuudha. Isa booda haala kanaan walitti maranna akka sanduuyichiitti dhumarrattidha diizaayinii yookaan immoo zibiraa jechuun shumburaa jechuudha kan inni ta'ee bahu. Isas immoo akkam akka ta'e walumaan ilaallaa yaa waan baay'ee miti. Duqeetiin kunii gimmaasha hin goonne jechuudha. Roobeerras xiqqoon caalaa gimmaasha hin goonne baay'een barbaanne. Waanuma kamiyyuu yoo ta'e gaayis warri qimammoonni jechuudha warri waaqayyo sin gargaaree mana keessan xumurattanii gara biyya keessanitti galuuf jettanii isinaa milkeessuu hanqate kan jettan waaqayyotti isiniif haa guutu jecha meeshaa mana keessaa kana barbaachisa kan jedhamu bakka barbaachisa kan jedhamu maanka 20 30 saayina 50 60 qabaachuu irra bakka tokko qabaatanii baay'ee tokko nama fayyada. Baay'ee jechuudhas ta'anii sana guuttachuun baay'ee tokko ulfaataa keessattuu manni keessan ibsaa qaba taanaan waan akkasii fayyadamtu taanaan akka dandeessan waan gatiin isaa overii ta'e achuma teessanii otoo bitattanii dhuftanii baay'ee tokko sin fayyada baay'ee anammaa daabboo kan ittiin hojjedhu oveniin kun akka ittiin na fayyade kunoo haaluma argitan kanaanii as keessa galchee kukkutee maal jedhee kaa'eera. Daqiiqaa muraasa as kaa'uun koo hin oolu sababni isaa sirriitti akka ol guutuuf kof jedhee akka guutuudhaaf kaa'eetiin gara hojii biraan deemaa jechuudha. Achi isinitti agarsiisu ani nan deemee hin galgalaa'ee asuma oole kuni ibsaan isin bade kunoo amma kanaatti xiqqaa jedhee olii ta'e akkuma argitan. Kunoo haala kanaan guuteen eegee jira baay'ee bareedaa ta'ee jechuudha. Amma malan godhasiitanii ovenii keessan galchaa ovenii daqiiqaa 2-3 banachuu qabna dura dafee akka bahuudhaaf yeroo bukoon akkasitti faffa'amee kof jedhu ovenii akki siroo gashitan ta'e biyyasoo baay'ate daqiiqaa 10 yoo baay'ate jechuudha. Isa booddee daabboo isaa ispoonjii jedha ispoonjii bakka baay'ee tokko namatti tola. Na akkasii amma kana ovenii keessanii galcha achi maal takka ta'u walumaan ilaalla. Anamma suuqii kana keessatti daabboo baay'ee gaafatu daabboof biddeen jechuudha. Daabboof biddeen baay'ee gaafatu. Animmoo kun argitanii ovenii kola kana nu iseen jira. Isa booddee keessan galchaa jechuudha. Keessan galcha viidiyoon kun kan guyyaa kaleessaatti isiniin jedheeraa beekaa walitti dheefide kanarraa wajjiniin isin obsumaan dhaggeeffadha. Isa booddee anumaatii as keessa galchee gara hojii biraatti deebi'u ollaa kanaa bo'ichi wayii uumame jedhanii na waamanii hin deemna jennaani gammeen suuqii keessa jira ture erga hojiitii dhufe bakka ilaaliitiitti cufiin jedheen inni immoo baanaan daqiiqaa 2 turre wallaaleeni hunduma isaa ibsaa masaan irraa buqqisee hin jedhu seetanii. Yaa'u irri isaa amma waan hin bareen waan hin bishaanne wayii fakkaata baay'ee bishaatee baay'ee bareedee yeroo magaarii irratti cufee yeroo bukoon sirrii ta'e taanaanii daabboon nama dhibu hojjechuunsa daabboo kamoote innaa kunoo as kanatti kukkutuudhaaf baay'ee bareedaa ta'e argitanii akkamittiin akka inni gadhiisu jechuudha. Kana jechuun egaa ganama bukeessee amma galgala sa'aatii meeqaatti ibsaan badee ani deemee waan meeqa ta'eetu akkasittiin ba'ee baay'ee tokko bareeda baay'ee tokko namatti tola. Foolii isaa waaw isti amma kukkunnee qammasnee haa ilaallu boodarra bunni sin danfaa galgalaa'ee jira waan ta'eef yoo ibsaan baduu baatte ko'uma wajjiniin kasala qabsiisanii maal jechuun rakkoodha. Yaa istoofiin kuni akka ta'e bareedaadha yoo waan itti hojjetan nagas marame yaa'u baateyyuu ariitiif nama qaqqabaa jechuudha. Kunooti gaa daabboon chookoleettii yookaan jeberaa kana fakkaata baay'ee mi'aa argitanii keessi isaa akka ittiin lallaafu yeroo darbee takka hojjedhee ture jechuudha guyyaa tokko hojjedhee gammeen illee hin nyaate akkasumas ta'e immoo baay'ee jaallatti hundumaa toshi naan jetti garuu har'a boru hin jedha. Inuma hojjennallee garuu chookoleettii kanaan har'a yeroo lammaffaa hojjechuu kooti. Yeroo as ta'e dhuftee simoonan hojjedhaaf jechuudha. Ishee baay'ee tokko mi'aa baay'ee namatti tola. Yeroo qabbanaa'ee qorre immoo dhiisaa sinuun gaafatiina. Annaa gaayis maal isiniin jechuu barbaade viidiyoon akkamitti fuufeetti jira. Suuqii kana keessaa biddeenaa fi daabboo baay'ee gaafatu. Biddeen illee hojjedhu ani natti ulfaata. Daabboo garuu
as kanatti immoo kanarraati jechuudha vloogiin kanatti ni dabalee kanarraa kan guyyaarraa ganama ka'ee qursii hojjechuudhaafi akkuma argitanii paastaadha. Isa kana laalaa waan ani isiniin jedhu immoo dhaggeeffadha. Innaa maal isiniin jechuu barbaadeen yaa'u suuqii kana keessatti biddeenii fi paastaa baay'ee gaafatu. Ani immoo karoora biddeen hojjechuu hin qabu maaliif na awwaxuu dhiisuu danda'a ibsaa wajjiniin jechuudha. Eeleen immoo baay'ee qoxxora ammayyuu gara qoraanitti deebinuu jechaa jira. Baay'ee tokko qoxxora jechuudha eeleen biddeena. Darbees immoo naan karooruma isaan qaban biddeen gogaa hojjechuudhaaf garuu hojjetamee baay'ee bareeda. Xiqqishoon FYO jedhan gama buututu as kanatti birrii 25 jechuudha. Gara Finfinnee 30 ta'uun isaa hin beeku garuu asii garuu birrii 25dha. Biddeen kanaafan dhiisee garuu baay'ee tokko gaafatu bakka gaafanneerra jedhanii isaaniif salachaa yeroo hundumaa daabboo immoo maal ta'e seetan daabboonis baay'ee gaafatama safara kanatti asirraa bakki daabbootti binnu fagoodha baay'ee isayyuu yeroo dhandhu hin dhabnaa jechuudha. Isaanis immoo kan itti warri nagadan ispaaltii baddaa kanarratti kan nagadan bakka biraatiin bakka faafiyaarraa fuudhaniitu malee hojjetanii miti yeroo galgala bakka hin dhumaa jechuudha daabboon sun innaa maalan gaabbee seetan otoon eelee kan daabboo isa guddaa biteera ta'ee duraa kan jedhuun gaabbaa isin immoo warri galtanii hojii uummachuudhaaf karoora qabdanii maalan hojjedha meeshaa akkamii na barbaachisettanii dursitanii otoo hojjeteessanii galfattanii chiipsii hojjechuu barbaannaan as dhuftanii maashiniitti chiipsiin hojjetu bituun baay'ee tokko ulfaata. Akkasumallee kan daabboo hojjetu eelee isa guddaa sun gatiinsa baay'ee tokko widdii jechuudhaan amma otoo yeroo sana yaanna akkasii keessa koo dhufeera ta'e akkasumallee suuqii kana keessatti hagas mara gaafatamuu isaa beekee nan bitan ture eelee sana jechuudha. Eelee kan maashinii daabboo itti hojjetamu sana fuuldura kana immoo gaa waaqayyo nu gargaaree gara bara haaraatti cawurratti nan bitaa jedheetiin karoorsa. Waaqayyo immoo itti naaf guutaa nan danda'a jedheetuma naaf dhiqaba malee eelee daabboo maashiniitti chiipsii hojjetan waan akkasiifaa hojjechuuf karoora qabdu taanaan baay'ee tokko bareeda otoo dura qopheeffatanii kaawwattanii jechuudhaan baay'ee isa suuqii kana kanan ittiin hojjedhu barbaachisa kan jedhame dura sirreeffadhe garuu inni nama isiniin jedhu kun na jala qaxxaamure na jala darbe jechuudha. Gatiin isaa immoo baay'ee widdii ta'ee jira. Akkuma asirratti argitanii gammeen irratti dhiisee suuqii hin deeme ani immoo kun ishee haftee duddu guggachaa daabboos nyaadhee umarratti immoo burtukaanii maal jechaati kunoo viidiyoon gara xumuraa jira. Pliis laayikii keessan sheerii keessan itti jabaadha. Otoo laayikiin godhe warri koomentii barreessitan maal isin naguma baansi nama 50-60 laayikoodha kan keessan ilaaltanii koomentii fi laayikii waliin madaalachuudha ta'uun qabu. Walumaa galatti waa'ee maashiniitti isinii deebi'a. Viidiyoon xumurame.